video kanala lundura subscribe like dagatina gurbaan ani university erge tokkon narakkise ganama akkuma hirriba ka'e nagaa odoo nan gaafatin silkii narratti iyisiisa birri jedha birri natti birri torban birri mana gaafa birri magar inni godhu kana hin beeku nagaa tokkon jedha birri na ergitani birri waayima birri kan yoo dhaga'u inni birri kana maaliin godha jedhan dhagaa waliin ku'a dhagaa mana puulii jedhan san ka dhagaa waliin dhaansan isa taphata jedhan isa qumaaruma kanatti fixa jedhan birri edaa inni kanatti fixa birri yoo itti ergu torban birri na erga barumsa inuun dhaqu jedhan homa takka barumsa waan jedhamu dhaqu yoo la YouTube sa'aati 24 kaan laala filmii kaan laala asiin imo laala asiin telegram laala asiin Facebook laala wifi ka achi keessa jiru ismatu itti fayyadama jedhan watakka inni kanarra oola qabxii akkamii waa gaarii fidee jedha yoo angaafadhu fide jedha yoo fide jedha gaarii fide yoo ani ijoollee hiriyoota isaa gaafadhu f makana an hundu f kan an f kanaayyuu irraan beeku maali akka ijoollee yoo keessa beetu natti himtu f jechuun homa tokkon beeku homa tokko waan gaafatamerra homa tokkon beeku jechuun zero kan amma ka birrii natti ergaa jedhee ganama galgala natti iyyu ofii waa tokko fidaan jiru ari'amuu hedaa jedha nama waan inni kanatti amma ari'amee galuu hedha nama mee waan godhu qabu amma kana mee hin dubbannu tuma dhiisna birriitti erga natti ergi jedha nyaatallee ka biyyi kunoo namni ijoolleen kaaffee nyaattu kana inni akka waan ijoollee dureessaa nan kaaffee namni kaaffee maa nyaata inni nan kaaffee jedhan nyaata nan kaaffee ka warri dureessaa warri birriin itti tole nyaatu ani birrii qotee midhaan facaasee ijoollee xiyyeerraa inni godhee itti ergu kana inni fideetuma warra haftaamii ijoolleen haftaamii nyaattu kana isaa nyaata ani ijoollee xiyya qallaba irraa qicee gurguree itti erga inni kanatti fixa kun birrii nan kaaffee moo nan kaaffee dhiisee nan kaaffee nyaata alaa nyaata birrii ani itti ergu kana maal godha jedhan inni ijoollee chiikii moo chiingii jedhan kan ima jijjiira jedhan chiikii kana oli fuudhetuma asfaaltii marraan deema jedhan jijjiire kan ani maali chiikiin jedhee chiikilooji moo maal jedhan kanan beeku ofii irraa inni guyyaan birrii ani itti ergu kana takkafu har'a tokko boru tokko kana watti fixe an birrii ijoolleen yaa isaa yoo natti an kana amma manatti illee ofitti hin deebisu kanatti hin deebine jedhaan amma man haabad osoo an akkanatti birrii itti ergu meeshaa ani labdoobbi naa biti jedhee na rakkise qotiyyoo sadi qabu keessaa tokko gurguree fi labdoobbii biteef labdoobbii jedhan kaa akkana ilaa tuttuqansan ani waa irraa beekami sanaan beeku isa malee jedhee iyyisiise na bichisiise biteef kan amma yoo dhagahu isallee gurgure jedhanitti mee maal jettan qotiyyoo tokkocha qabu gurgure qotiyyoo sadi keessatti tokko gurguree bite inni gurgure kana ittiin qamaa jedhan yoo barumsaaf manaa bahe mee hin qama kaantiin maalii chiikii moo maal jedhan kana jijjiira achii dhagama kana waliin dhagaa kama qu'a birrii ani qotiyyoo qabe itti gurgure akkanatti itti taphata mucaan kun mee maal jettan gubadhe ofi mucaa kan rabbummaan hojii isaa haa kafaluuf waan jedhuun qabu ijoollee xiyyeerraa waan qonqorraa dabarse
kenna. Ijoolleen cinaan odoo beeloftuu isaa inni illee rakkatiin jedhee akkanatti godhu inni akkanatti fixa kuna waanum argetti kana. Koompitara ani laaptoopii biteef ka akkanatti gurgure kana amma maal jedha na jalaa hatanii jedhee ammallee natti iyyaa'e gurguree birii kana mara itti fixee itti dhangalaasee ka biteef na jalaa gurguran naa bittan malee jedha ammallee gurguruuf qotiyyoo tokkocha qabu qotiyyoo san itti gurguree amma ka dura biteef ammallee gurgurate naa bittan malee jedha na iyyisiisaa natti iyyaa jedha. An akka waan an dhageenne kanatti ani immoo ijoollee hiriyyaa isaatirraa dhagee akka inni gurguru na jalaa hatanii akkatti na jalaa hatanii amma naa bitaa jedhee natti iyya waan hin beekne se'e. Kanaaf an amma dhaga'ee jira jedhiin hojii keessee dhaga'ee jira jedheen gaafa kana dhaga'u bakkuma lixu dhabira waan inni itti fixe kana dhaga'u. YouTube kenna kana like subscribe godhuun dagatina. Subscribe like yaada yoo qabaattanillee koomentii jalatti barreessuu akka hin daganne.